Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Jiraattonni magaalaa Ciroo misoomni kooridarii miidhagina magaalaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba jedhanii Taajuddiin Abdii immoo waan qindeessi qaba. Magaalaan Ciroo baha Oromiyaatti magaalota umrii bara dheeraa qaban keessaa tokko yoo taatu hulaa dinagdee biyyaa ta'uun sarara daandii guddicha baha biyyattii geessu irratti argamti. Kun immoo sochii geejjibaa olaanaa guyyaa guyyaan magaalattii keessa qaxxaamuruun dhiphina daandiitiif rakkattee baroota dheeraa dabarsitee jirti. Daandiiwwan magaalaa keessaa dur namaa fi konkolaataan narraachi gorjachaa wal dhidhiibaa wal rakkisaa ooluun rakkoo ijoo magaalaa tanaatti ture. Yeroo ammaa hojii misooma kooridarii akka biyyaatti jalqabame magaalaa tanattis eegalamuunsaa rakkoo kanaaf furmaata ta'uu danda'a jedhamee abdatamee jira. Hojii misooma kooridarii magaalaa Cirootti jalqabame ammumaanuu rakkoo daandii hawaasa magaalattii dararaa tureef furmaata ta'uu jalqabee jira. Isaafuu karaan gadii kun haalaan dhiphaadha. Ijoollummaa irraa as keessa deemaa guddinni asuma keessa jiraataa jirra. Manneen haalaan asfaaltii irratti siqaadha. Asfaaltii irra dhaabbattee suuqirraa waa bituu ni dandeessa. Innaa walitti dhiyaachuudha. Duraan jechuudha. Amma eega jijjiiramni kun dhufe isaafuu kooridarri kun eega eegalame ammumaanuu uummanni firii ta'eetii konkolaataa irraa achi siqaa deemaa jira. Jijjiiramni jiru bareedaadha. Makiinaa fi karaan namaatis tokkuma ture. Haruma tokkorra yaa turre jechuun ispaaltumarra. Ammaan tan immoo bal'atee karaan miilaa kan namaatis kophaatti hojjetamee jira. Karaa kanarra deemu jirra jechuun karaa ammaan tan haaroo ammaan tan hojjetame kanarra kooriidarri limaatii haaroo. Haalli teessuma lafaa magaalaa Ciroo mijataa ta'uu dhabuu fi lolaaf saaxilamtuu ta'uun miidhaginaa fi hojii misoomaawwan bu'uuraa guutuu irrattis dhiibbaa guddaa uumaa ture. Kanaaf furmaata fiduuf hojii misooma kooriidarii carraa gaarii uumee jira. Jiraattonni magaalaa tanaa hojii misooma kooriidarii amma jalqabame rakkoo isaanii ammaa furuun cinaatti hegeree guddina magaalattiis ariifachiisuu danda'a waan ta'eef kana caalaa cimeetti hufuun hojjetamuu qabaa jiran. Karaa irratti qushaasha fokkota waan ijatti illee ilaaluun tolleetu ture. Amma garuu gaafa kallattii kanaan deemamu haalaan magaalaa bareedduu taate mul'attu san ta'uu jirti jechuudha. Bareedinni magaalaadha haalaan dabalaa jira. Magaalaan teenyas guddina irra jirti. Karaa bal'isuu jechuun dhaloota ammaatiif illee ta'etti dhaloota fuulduraaf illee bareedaa ta'a. Sun waan nama gammachiisu ta'a. Ammattu nuti amma akka jiraataa magaalaa Cirootti haalaan gammannee jira. Waggaa deemnu amma waan takka rakkanu nagaan bobbaanee nagaan galla. Kanaafuu yoonni kun bakki hafanis daddafanii xumuramanii yoo fiinxaatti adeemu taate bakka nagaan taane kanuti. Kooriidarri kun waan bareedaadha. Haaluma kanaan kana caalaa akka itti cimamee itti fufuu barbaannaa jechuudha gara keenya. Karaa ammayyaawaa ta'een misoomni magaalaa hojjetamaa jiru kun jireenya mijataa hawaasaaf tolchuuf qooda olaanaa kan qabu yommuu ta'u namoota hojii hin qabne hedduufis hojiin misooma kooriidarii carraa hedduu bana. Nutilleen hojii dhabaan illee hedduu baay'ee jira. Hojii dhaballee hojii argate amma haala saniin bakka hedduudha bakka dalagallee fitinatiin deemu jira. Duraan rakkachaa ture hojii hin qabne duraan rakkachaa turre amma hojii argannee guyyaan hojjennee galu jiru. Carraa bareedaa uumee jira. Warroota duraan dalagaa hin qabnenis amma dalagaa argatanii jirani. Dalagaa bareedaa nu baasanii baay'ee galatooma jennaan nus immoo halkanii guyyaa dalaynee garaa jirra. Duraan immoo dalagaa bakka torbaan tokko guyyaa 15 ta'uu dandeenya. Amma dhaabbataa waan dalaynu carraa bareedaadha kun jenneetiin yaannoo kennatti. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Ciroo obbo Hasaanaa Mahammad hojii misooma kooriidarii magaalaa isaaniitti hojjetamaa jiru rakkoo misoomaawwan bu'uuraa gama daandiin jiru furuu fi miidhagina magaalattii tolchuuf qooda olaanaa qabaachuu himanii hojii kana yeroo gabaabaatti xumuruun tajaajila hawaasaaf banaa taasisuufis carraaqqii jabaan taasifamaa jiraachuu dubbatan. Saayidii tokkoon jechuun karbistoonni irraa eegalee hanga teraazoo afutti qarshii miliyoona 70 oliin kan ta'uun yeroo ammaa kana teraazoon hojjetamaa kan jirudha jechuudha. Saayidii achi aanuunis immoo qarshii miliyoona 50 oliin diisiin paayipii cufaadha sadarkaa isaa eeggate yeroo ammaa kana olmost kara parsantii 90 irra ga'ee hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Hojiin misooma kooriidaraa kun yeroo xumurametti yeroo gabaabaa keessatti xumurree keessaa baanaa yeroo xumurametti
hawaasa keenya fayyadamaa kan taasisu dhiphina daandiidhallee kan furu akkasumas immoo bareedina magaalaa keenyallee kan furu jechuudha. Hojii misooma kooriidarii hojjetamaa jiru kana milkeessuuf hawaasni magaalattii hirmaannaa jabaa taasisuun guddina ariifachiisaa magaalattiif tumsa gama isaanii taasisaa jiru jaan. Karaa lamaan jechuudha kan hojjechaa jirru tokkoffaa bajeta mootummaati lammaffaa immoo hirmaannaa abbootii qabeenyaa hirmaannaa hawaasaatiin hojiin kun hojjetamaa kan jiru magaalota birootii wajjin magaala dorgomaa ta'uu dandeessu uumuudhaaf karaa hawaasaatiinis karaa mootummaatiinis sochii baay'ee gaarii taasisaa kan jirru ta'uu isaati jecha. Jiraattonni aanaa yaaballoo beenni dubbisee oomishni xaafii misoomee haala gaariirra waan jiruu fi bu'aa guddaa irraa abdanne jedhan. Godina Booranaatti bara kana oomisha qonnaa keessaa harki caalu xaafii ta'uun himameera. Boru Koonsoomoo waan qindeesse qaba. Godin Booranaatti bara kana haala rooba mijataa irraa kaka'e aanaalee godinicha cufaa keessatti midhaan oomishamee haala gaariin dhaqqabuu jira. Oomishi barana keessa xaafiin ammoo bifa addaatiin aanaalee hedduu keessatti misoomaa jira. Aanaa yaaballootti midhaan facaafam keessa harki caal xaafii jiraattonni aanaa yaaballoo gandidiidi yaaballoo OBN dubbise xaafiin facaafatan akka dansa dhaqqabuu jirtii jedhan. Qonna yeroo waan qotaniif harama yeroo haramannee midhaan nuubaanii galata waaqa roobileen akkansa jira ammaan tana abdachiisa taanii jira midhaan. Oomishi xaafii kun roobi xiqqaalleen dafee kan dhaqqabuu fi gatiin isaallee olaanaa waan taateef oomishuu filannee jedhan. Eefin dafsumuudhaa qabdi rooba xiqqaalee warga dafsumuudhaa qabdi rooba lama sadiilee wargattu haal qilleensi naannoo gammoojjii walii waan deemtuuf dafsumuudhaa qabdi. Gatii qabdi midhaan cufir gatii qabdi jechuudha. Amma baadallaa fa'aa jiran baadallaan kiiloon gara 40 gabayaan isii ammaan tan gabbuus malee haa baragar 115 20 akkasii dhaqqabdi. Xaafiin facaafamtu tun yeroo amma bilchaattee aamichaaf dhaqqabuu jirti. Barkan ammoo galteewwan qonnaa hedduullee fayyadamnee waan facaafnee fi bu'aa dansaarraa abdannaallee jedhan. Yeroo deeggarsa qonnaatiin hin deeggaramne duraanii kuntaa kintaala 10 haga 15 argachaa turre amma marroo haala qonnaa hundatti nu guutamee jiruu fi yeroo facaafamee roobgaa arganneeni haga kintaala 30 ga 40 jidduu argannee lafa hektaara lamarra. Amma xaa'otaan waliin akka dansaa jira waan jiddu malee abdurri argan waan irra argan fakkaan waan argan rabbuma beeka. Gam mootummaatiif dhaabbilee adda addaallee deeggarsa galteewwan qonnaatii fi gorsallee argachaa turuu himan. Garuu deeggarsi yeroo cufa sirra barbaachisu muuxannoon gorsaa sunini yeroo cufaayyuu barbaachisu siyyaa argan. Namni maraman laati mana raman lafti samtee raman bad maan jedhanii dubbatanii deemanii akka haani qorqoratanii. Obbo Harree Durrishi ogeessi waajjira qonnaa aanaa yaaballooti. Akka aanaa yaaballootti barkana midhaan facaafam keessa harki guddaan xaafii ta'uu dubbatan. Hektaara gar 28 fi 900 fi 19 akkan facaafne sun keessa ammoo xeefii gar hektaara 21 facaafne. Xaafiin haal qilleensi gammoojjillee waliin waan deemtuu fi ammayyuu dhaqqabdee bu'aan gaariin akka irra eegamullee yaa dubbatan. Namni saddar tokkumtiin waan to'al ruufa qoodamuu fi oomish gaarii irraa arganna jennee abdii guddaa. Akka godin Booranaatti midhaan barkan facaafam keessa harki caalxaa fi akka ta'e odeeffannoo waajjira qonna godin Booranaa irraa argame in mul'isa. Paartileen siyaasaa jijjiirama hunda galeessa biyyi milkeessaa jirtu keessatti hirmaannaa gochuu qabu jedhame. Paartileen siyaasaa galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'atan Baayiluu Geetaachoo dabalata qaba. Ijaarsa sirna dimookiraasii jajjabeessuu fi tokkummaa sabdaneessummaa cimsuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa murteessaa ta'uun eerame. Paartileen siyaasaa aadaa walaggeeffachuu gabbifachuun ijaarsa biyya waloo keessatti hirmaachuun barbaachisaadhas kan jedhame. Marii paartileen siyaasaa mana maree paartilee naannoo Oromiyaa keessatti socho'anii galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffame irratti siyaasa karaa nagaan gaggeessuun barbaachisaa ta'uu himameera. Hoogganaan damee ijaarsa aadaa dimookiraasii obbo Mogasee Da'ee barreeffama ka'umsa mariitiif dhiyeessan irratti erga jijjiiramaa asitti bu'aawwan rogaddanuu biyyattii keessatti galmaa'uu ibsaniiru. Sirni federaalizimii sabdaneessa babal'achuu isaatiinis gaaffileen hawaasaa babal'aan deebii akka argataniif hojii bal'aadha kan hojjetame. Guddinni diinagdee bara baraan itti fufiinsan galmaa'aa jira biyya kana keessatti hundi keenyayyuu kan beeknudha. Oomishaa fi oomishtummaan dabalaa jira. Miseensotnii fi bakka bu'ootni paartilee siyaasaa bu'aalee biyyattii keessatti gama misooma dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin hedduun galmaa'uu dubbataniiru. Akka naannoo Oromiyaatitti misoomni hojjetamaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Koridariin hin deeggarra akka paartiititti akka nama tokkootitti akka saba tokkootitti hin deeggarra. Karaa siyaasaatiin, karaa dinagdeetiin, karaa hawaasummaa fi karaa dippiloomaasiitiin karaa afuriin jijjiiramni Oromiyaa keessatti akka Oromiyaattis akka biyyaattis jijjiiramni jiru waa baay'ee nu dubbatanii jira jechuudha. Keessattuu eega jijjiiramni kun dhufee booda instituushiinoota adda addaa riiformiin gaggeeffameera.
namoonni san bakka bu'anii san gaggeessuu danda'an hooggantoota biyyatti fudhatama guddaa qaban bakka bu'anii jiru. Keessattuu immoo koomishinii mirga namoomaa fudhachuu dandeenya akkasumas immoo boordii filannoos fudhachuu dandeenya. Kun kan jajjabeeffamu. Haa ta'uti carraawwan kana caalaa hirmaachisaa ta'an hojiirra oolchuun aadaan waliin hojjechuu paartilee siyaasaa biratti cimuu kan qabu ta'us dubbataniiru. Hanqinaalee fi hudhaalee hojii keessatti mul'atuufis walitti dhiyeenyaan hojjechuun ni barbaachisa kan jedhan. Yaada gartee mootummaa gabbisu ni dhiyeessina warra jedhee sirriitti ammatuun fakkeessuu otoo hin ta'in dhugaadhaan koottaa jechuudhaan ammuu isaa bal'isee ofii qabuun rakkina san by default ni hiika yaada jedhuun qaba. Gorsaa olaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Namarraa Bulii paartiin badhaadhinaa hojiilee ijaarsaa sirna dimokiraasii daran mirkaneessuuf paartilee morkattootaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuuf yeroo kamiyyuu taanaan qophaa'aa ta'uu dubbataniiru. Akka mootummaatti immoo paartilee siyaasaa naannoo kana keessatti dorgoman hundaafuu qajeelfamaa fi seera giddugaleessa godhatee seera boordiin filannoo baasu yaada keessa galchuudhaan deeggarsa gahaa ta'e gochuu walii wajjiniin hojjechuudhaaf mootummaan naannoo yeroo kamuu qophaa'aadha. Mootummaan aadaa sirna dimokiraasii cimsuuf nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf carraawwan argaman hunda keessatti kan hojjetu ta'us eeraniiru. Hojiiwwan naannoo keenya keessatti jalqabaman hojiiwwan gaggaariin baay'eetu jira. Hojiiwwan gaggaariin kun hojii jalqabbiiti malee hojii xumurameef miti. Akka jalqabbiitti haala gaariidhaan deemaa jirra. Garuu gara fuulduraatti dhimmoota kana cimsinee deemuu utuu nurra jira kan jedhu laallee as keessatti gahee keenya fudhachuu danda'u nurra jira. Aadaan haala kanaan walitti dhiyaatanii mari'achuu fi rakkoolee jiraniif fala dha'us cimee itti fufuu kan qabu ta'us dubbataniiru.